Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanalii kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa gahu. Egaa hordoftoota tiyyaaras walitti deebinee jira. Viidiyoo irraa keessatti immoo akkamitti Facebookii afaan Oromoo fayyadamuu dandeenya akka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa akkuma hundi keenya beeknu channel Facebookiin keenya afaan Oromoo erga eegalee tutturee jira jechuudha. Garuu hanga tokko kan duraa caala parsantii hanga tokko dabalee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Akkamitti itti fayyadamna akka jedhuuf immoo isin garsiisa hanga dhumaatti na wajjin tura. Namoonni channel kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhaa. Viidiyoon kun si yoo isinitti tole like godhuun dagatina. Kallattiin gara barnootaatti dabaru. Jalqaba irra Google Chrome keessan ni galtu. Google Chrome haala kanaan erga keessa galtanii kaatanii iddoo sarara sadii kana asirratti ni tuqxu. Eegas booda desktop site kan jedhu kan ni tuqxu. Bifa kompiitaraatti jijjiirra jechuudha. Eegas booda haala kanaan zoom godhuudhaan maal jettanii barreessitu? Facebook jettaniituma barreessitu. Haala kanaan erga Facebook jettanii barreessitanii akkanatti isinii baasa jechuudha. Isin Facebook keessan asirratti add gootu jechuudha. Facebook keessan asirratti add gootu. Egaa Facebook keessan email fi password ni galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook haala kanaan arganuu bahee jedhee asirratti Facebook login or sign up kan jedhu kan inni tuqina. Egas booda nama Facebookii kenna. Facebookii kiyya asirratti fayyadamee jira jechuudha. So haala kamiin afaan Oromoo jijjiiruu dandeenya akka jedhu isin garsiisa. Jalqaba irra profaayilii keenya irratti ni tuqna. Kana jechuun iddoo kana haala kanaan zoom godhuudhaan ifama. Haala kanaan erga zoom gootanii kana fakkeenyaaf profaayilii keessan irra ni tuqna jechuudha. Ifama xiqqoo networkii kiyyatu rakkisaadha. Erga haala kanaan profaayilii keessan irratti tuqxanii kaatanii haala kanaan zoom godhuudhaan zoom gootu. Egas booda iddoo asii kana irratti ni tuqxu yeroo tokkoo fi egas booda iddoo setting jedhu kana irratti ni tuqxu. Haala kanaan erga isinii bahee ka'ee gara jalaa kana ol harkisuudhaan haala kanaan ol harkisuudhaan iddoo plus kana ni tuqxu. Erga haala kanaan tuqxanii kaatanii kun afaanota adda addaa hedduu haala kanaan isinii baasa. Egas booda isin ka Oromoo jedhu kanarra ni keessu. Haala kanaan afaan Oromootti Facebookiin keessan jijjiiramee jira jechuudha. Kun haala argaa jirtan kanaan jala kanarratti waa'ee akkasuma immoo beeksisa fuula uumii wantoota adda addaa afaan Oromootiin jira jechuudha sirra. Egaa waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Keessa galaarraa fayyadamaa jechuudha. Argaa jirtan kana wantoota hedduudha jechuudha asirratti maal yaadaa jirtedha. Wantoota hedduu asirratti kan afaan Oromootti jijjiiree jira jechuudha. Kun haala argaa jirtan kanaan hiriyoonfadhu jedha. Duraan immoo waa'ee friend request maal jedha. Asirratti immoo kun hiriyoonfadhu hiriyoota waloo nama afur jechuudha. Wantoota adda addaa jechuudha. Kun asirraa argaa jirtan kana afaan Oromootti hedduu jijjiiree jira. Sa'aatii tokko dura jedha. Daqiiqaa 15 dura. Wantoota hedduu afaan Oromoo jijjiiree jira jechuudha. Irraa fayyadamaa baay'ee tokko waan namatti tolu tokkodha. Barnoonni kun akkasinitti tolu abdii guddaan qaba. Channel kiyya immoo subscribe godhuun dagatina. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti.